jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa oduun isinitti himaa oduu waliin anu marsabaati. Waraanni bilisummaa Oromoo hojii ijaarsa hawaasaa fi tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhatu itti fufuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo duratti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhatu qofaan kan beekamu yoo ta'u, yeroo ammaa tarkaanfii fudhatu cinatti ijaarsa uummataa irratti hojjechaa jiraachuun kan beekamedha. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraa Soddon Booroo fulbaana 22 bara 2021 uummata Oromoo Booranaa fi Somaalee mari'annaa yookaan wal dhabdee dhimma daangaa fi shira mootummaa biltiginnaan walitti gungumaa jiran saboota lamaan walitti fidee rakkoolee jiru mari'achiisuun araara buusee guutumatti furmaata gochuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Soddon Booroo jiraattota godina Gujii Bahaa Aanaa Liibaanii fi uummata Somaalee mari'annaa ganda Dhungoo fi Dheekkaa jidduutti walitti waamuun isin obbolaadha hortee kuush horsiisee bultoota horsiisee bulaan margaa fi bishaan fedha kanattis fayyadamuu kan dandeessan yoo nagaan jiraatedha. Qabeenyi jiru isin ga'a yoo nagaan waliin itti fayyadamtan akkasumas shira mootummaan biltiginnaa wal isin nyaachisuuf isin irratti dalagaa jiru beekuu qabdu jechuun gorsa barbaachisu erga kennanii fi booda saboonni lammeen yaada dhiyaate fudhachuun araara buusanii gammachuu isaanii ibsachuun gargar galuun beekamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama biraatiin oonoota Oromiyaatti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhataa jiruun injifannoo cululuqaa galmeessaa jiraachuu beeksisaa jira. Shawaa Kaabaa Salaallee Aanaa Kuyyuutti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessa tarkaanfii tibbana fudhataa jiruun waraana mootummaa dhabama godhee magaalaa Diinas kan Aanaa Kuyyuu keessatti argamtu dhuunfachuu ifoomsee jira. Akkasumas naannoo Gabra Gurraachaa harki caalu harka waraana bilisummaa Oromoo jiraachuun beekamee jira. Akka gabaasni waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Ono Horroo Guduruu irraa ba'aa jiru agarsiisutti ammoo waraanni mootummaa konkolaataa 10 waraana bilisummaa Oromoo loluuf tibbana gara Horrootti imalanii dhumanii waraanni konkolaataa 3 qofti hafee mirkaneessa. Kunis lola torbee kanaa keessa gaggeeffameen ta'uun kan beekamedha. Gama waraana booji'amaniin waraanni mootummaa hedduun yeroo ammaa booji'amanii harka waraana bilisummaa Oromoo jiraachuun beekamee jira. Waraanni mootummaa booji'amaniifis waraanni bilisummaa Oromoo qabiinsa gaarii gochaa fi jiraachuudha kan barame. Oduu keenyatti aanuun ajjeefamuu Ahmed Sa'idiin wal qabatee turtii miseensa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Ahmuyyee Hussein yookaan ajjeefamuu Ahmed Sa'id keessaa harka qaba jechuun kan qaamni mootummaa ofiin jedhu kuni olola sobaatiin maqballeessii irratti oofaa jiraachuu ilaalchisee turtii madda nageenyaa waliin guyyaa har'aa taasise keessatti akkas jechuun uummataaf dhaamsa dabarsee jira. Jaal Ahmuyyee Hussein yeroo ammaa kana Oromoof Oromiyaa bilisa baasuuf kan qabsaa'aa jirudha malee akka amma qaamni mootummaa ofiin jedhu maqballeessiin irratti oofaa jiru kanaa miti jedha. Jecha isaa keessaa muraasa tokko maqaa kiyyaan nama sidaa jiru, lama maqaa kiyyaan namas ajjeesaa jiru, ammas waa hedduu godhuuf deeman kun ammoo maqana balleessuuf malee ani waan kana hunda irraa bilisa jechuun dubbatee jira. Uummanni kiyyaas kana naaf beekuu qabas jedhee jira. Ammas Ahmuyyee Hussein harka kennata jedhanii olola oofaa jiru. Ani har'as boruus harka hin kennadhu abadan jechuudhaan ejjennoo fi murannoo qabu gadi fageessuun dubbatee jira. Jaal Ahmuyyee Hussein waboo kaaba Oromiyaa Walloo. Waraanni mootummaa Abiyyi ilmaan Oromoo ajjeesuu itti fufee jira. Godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbii ganda Duwwaa 4tti waraanni Abiyyi Ahmed Oromoo akka ajjeesaniif bobbaase fulbaana 22 bara 2021 dargaggoo lama kanneen maqaan isaanii Wandimmuu Hambisaa fi Shamsuu jedhaman ajjeesee bira darbuu maddeen gabaasan. Oduma wal fakkaatuun lixa Shaggar Aanaa Abbuuna Gindaabiraatitti waraanni mootummaa qonnaan bultoota 3 ajjeesuun maatii reenfa dhorkachuun beekame. Akka odeessi garasii nu dhaqqabe addeessutti waraanni mootummaa har'a ganama jechuun fulbaana 23 bara 2021 qonnaan bultoota kanneen erga qabee darareen booda bakka tokkotti ajjeesee hawaasni naannoo reenfa akka hin kaafanne dhorkatee jiraachuudha. Qonnaan bultoonni waraana mootummaan biltiginnaatiin badii tokko malee ajjeefaman kunneen obbo Taajjabaa Gondii, Damshaashaw Geetaachoo fi Abdiisaa Urgaa haa ta'uu odeeffannee jirra.
Oduu keenya gama birootiin waraanni bilisa baasaa Tigraay eega naannoo Affaar keessatti lola dhaabanii gara naannoo Amaaraa eega fuula deebifataniin hidhattoota naannoo Amaaraa kan dhiichisuu fi geeraruun beekamtu lola bantee meeshaa gurguddaan qiyaamaa akka itti buusaa jirtu miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa jiru. Akka gabaasi gama sanii bahaa jirutti Walloo Gishee Maariyaam bakki jedhu kan gahan yoo ta'u gama kaaniin gara Bahardaar dhiyaatanii magaalaalee hedduu qabatuun daandii gara Bahardaar deemu cufanii jiraachuun beekame. Lola torbaan kana keessa naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiruun TDF meeshaa gurguddaa hedduu booji'uun beekame. Booji'amuu meeshaa kanaatiin walqabatee makkalaakayaan fannoo Amaaraa hedduu irratti tarkaanfii akka fudhatetu beekame. Sababni isaas sin loluu osoo hin taane humna keenya karaa irratti fixuu fi meeshaa hedduu diinaaf laatu malee faayidaa hin qabdan jechuun tarkaanfii kana fannoo irratti fudhate jedhu gamasii fi gamas bahaa jiru. Ajjeefamuu fannootii fi galuu golicha dheengetiin walqabatee finxaalayyoonni Amaaraa hedduun dheekkamaa akka jiranis mirkaneeffannee jirra. Egaa daawwattoota keenya oduuleen biyya keessaa kan hangammaatti daawwattanidha.